Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu amma oduu isaa kanaaf qopheeffanneen isinitti hima. Isinitti himuun kan isin faana turu ani Odaa Abtaamooti. Aga xumuraatti nu faana tura. Waltajjiin marii mata duree bu'uuraalee ijaarsa biyyaa jedhuun Finfinneetti gaggeeffamaa jiraachuun himameera. Waltajjiin kunis nageenya waaraa biyyaa mirkaneessuu irratti kan xiyyeeffate ta'uunis ifoomeera. Marii waltajjii kana irratti hayyoonni yuunivarsiitiiwwanii fi qaamoleen miidiyaa hirmaachaa jiraachuun eerameera. Saganticha irratti ijaarsa mootummaa irratti hojiilee hojjetaman, faayidaa duudhaalee biyyaalessaa irratti barreeffamoonni qorannoo dhiyaachuun mari'atamaa jiraachuunis ibsameera. Ministeerichaa obbo Binnaalf Andu'aalam ijaarsa biyyaa ciminaa fi hanqinaalee waggoottan darban ijaaraman irratti mari'achuun murteessaa ta'uu kaasaniiru. Dabalataanis nageenyi mirkanaa'aan akka jiraatuuf dhimmoota waloo ta'an irratti ala xiyyeeffannaan hojjechuun danda'amu irratti mari'atamaa jira. Faana Broadcasting Corporateetu gabaase. Koomishiniin waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa riifoormii hojii gamtaa mata duree Time to Cooperatives jedhuun qopheesse irratti dhimmamtoota waliin magaalaa Adaamaatti mari'achaa jiraachuun himameera. Koomishiniin waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti labsiidhaan erga hundaa'ee diinagdee lammiilee gama hedduudhaan utubaa turuun himameera. Hanga ammaatti akka biyyaatti namoonni miliyoona 27 ta'an miseensa waldaalee hojii gamtaa yoo ta'an lammiilee miliyoona 1.5 ta'aniif ammoo damee kanaan carraan hojii uumamuu ragaalee Koomishinicha argame ni ibsa. Koomishiniin kun riifoormii hojii gamtaa mata duree Time to Cooperatives jedhuun qopheesse irratti hooggantoota eejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa naannolee biyyattii hundarraa Adaamaatti mari'achaa jira. Koomishinara itti aanaa Koomishinii waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa obbo Shisammaa Gabrasillaasee kaayyoon riifoormichaa jijjiirama biyyaa utubuu, dilbii dinagdee biyyaa cimsuu fi waldaalee irra deebiin ijaaruuf akka ta'e himaniiru. Obbo Shisammaan akka jedhanitti waldaan hojii gamtaa utubduu yeroo rakkinaa waan ta'eef riifoormii kanaan booda xiyyeeffannoo cimaa ordofamaa jedhan OBN tu gabaase. Faawundeeshiniin Alii Birraa hundeeffamarra jiru Dirree Dhawaatti barattootaaf deeggarsa taasisuun himameera. Yaadannoo boqochuu waggaa tokkoffaa Dooktara kabajaa Aartist Alii Birraa sababeeffachuun jilli faawundeeshinii Alii Birraa mana barumsaa aartistii kanaan deeggaramuu daawwateera. Bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa aanaa Awwaallee keessatti kan argamu manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi giddu galeessaa kun yeroo ammaa barattoota 1,000 caalan simatee barsiisaa jiraachuun himameera. Haati warra Aartistii Alii Birraa Aadde Ilillii Maarqos barattoonni mana barnoota Aliin muuziqaan illee kaa'ee darbe cimanii akka galmaan ga'an dhaamaniiru. Aartist Ittiiqaa Tafarii Aliin ilmaan namaa hundaaf jaalala, tokkummaa fi qaroomina labsaa ture hojiin akka agarsiisan barattootaaf dhaamuun eerameera. Itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Gabayyoon gama isaaniin barattoonni mana barumsichaa cimina barnootaan hojii deeggarsa Alii Birraa akka dhugoomsan dhaamaniiru. Dabalataan faawundeeshiniin Alii Birraa hundeeffamarra jiru meeshaalee barnootaa barattootaaf gumaachuusaa Addis Istaandardi gabaaseera. Harargee ba'aatti ilmi dhaalaaf jecha abbaa isaa ajjeesee jedhamuun shakkame to'atamuun ibsameera. Godina Harargee ba'aa aanaa Guraawwaa Araddaa Eelaa Xaaxessaatti shakkamaa Ibrahim Hasan Abdallaa dargaggeessi umuriin isaa waggaa 25 ta'e himamee dhaala lafa qonnaaf jecha abbaa isaa obbo Hasan Abdallaa ajjeesuun allayyaatti darbate jedhamuun shakkame to'annoo jala ooluu poolisiin beeksise. Dhimma dhaalaaf jecha abbaa isaa nyaata dhorkate rakkisaa ture. Abbaan isaas deddeebi'ee bulchitoota Araddaatti himachaa turuun ni yaadatama. Osuma himachaa jiru abbaa kiyya kana ajjeesuun qaba jedhee murteeffatee dhokatee bakka namni hin jirretti ordofee ajjeese jedhan hoogganaan poolisii aanaa Guraawwaa Inspeektar Olaanaa Waggarii Jabeessaa. Shakkamaan kun yakka ajjeechaa kana yoo raawwatu haadha warraasaa dabalatee shakkamtoota biroo waliin mari'achuun kan ture yoo ta'u shakkamaan gochaa ajjeechaa kana erga raawwateen boodas gargaarsa shakkamtoota biroon reeffa abbaasaa allayyaatti darbatee akka abbaan isaa badetti abbaan kiyya ni bade jedhee hawaasa waliin barbaadaa akka ture ragaan poolisii aanaa Guraawwaa ni agarsiisa jechuun Addis Istaandardi gabaaseera. Shakkamaan reeffa abbaasaa obboleettii isaatti agarsiisee erga miliqee booda haradduma sana keessatti mana nama dhuunfaa keessatti dhokatus ordofii taasifameen deeggaraasaa isa dhokse waliin to'atamuun himameera. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan kuusaa meeshaalee waraanaa Iraan Sooriyaa keessatti argamu xiyyaaraan aleeluun beeksifte. Aleellaa milishoonni Iraan torbee darbee mooraa waraanaa Ameerikaa Iraaq keessatti argamu irratti raawwatan ordofee deebii kana laachuu ibsameera. Jeettiin waraanaa Ameerikaa F-50 jedhamtu kaleessa galgala kuusaa meeshaalee waraanaa Iraan Sooriyaa iddoo Deir al-Azur jedhamutti aleellaa cimaa raawwachuu ibsameera. Ameerikaan nageenya uummataa fi faayidaa ishee kabachiisuuf tarkaanfii kamiyyuu kan fudhattu ta'uu ministeerri raayyaa ittisaa Ameerikaa Lloyd Austin ibsa kennaniin himaniiru. Aleellaa raawwatameen lammiileen nagaa ajjeefamuu AP'n gabaaseera. Namoonni ajjeefamanis miseensota eegdota warraaqsa Iraan ta'uu himteetti. Haa ta'u malee Ameerikaan aleellaa raawwatameen lubbuun lammiilee nagaa
nagaa darbe tokkoyyuu hin jiru jechuun waakkachuun ishee ibsameera. Faana Broadcasting Corporateetu gabaase. Koomishiniin olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dursaan mirga namoomaa imala isaanii giddugala ba'aa guyyoota 5 karaa raafaa kan gama Masrii daawwatanii turuun himameera. Volkaal Tarkii erga onkololeessa 7 yeroo waraanni kun itti eegale qaamolee lamaaniin Israa'el fi Hamaasiin yakki waraanaa raawwatameera jedhan. Ajjechaan hidhamtoonni Hamaas onkololeessa 7 raawwatan yakka waraanaadha. Kanneen butamanis akkuma itti fufanitti jiru jechuun madda oduu Rooyitersitti dubbatan. Akkasumas adabbiin walitti qabaa Israa'eliin namoota nagaa irratti raawwatamaa jirus yakka waraanaati jedhaniiru. Kunis sababa namoonni nagaa humnaan seeraan ala buqqaafamaa jiraniin ta'uu himaniiru. Daawwattoota keenya oduun isaa kanaaf qopheeffannee kan hangammaatti isin biraan geenyedha. Qophiilee miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin nagaan tura.
Hamas namoota Israa'el bute keessaa lama gadhiisuun himame. Maanguddoonni Israa'el torbee darbe keessa Hamaasiin butaman wixata kaleessaa kan gadhiise Israa'el magaalaa Tel Aviv gahuun himame. Maanguddoonni ganna 79 Nuuriit Kuuperii fi kan ganna 85 Yochaaveed Liifshiz kan gadhiifaman sababa namoomaa fi rakkoo fayyaa qaban irraa kan ka'e akka ta'e Hamaas ibseera. Maanguddoonni lamaan Tel Avivitti wal'aansa fayyaa argachuuf jiru. Israa'el namoonni lamaan kun akka gadhiifaman jaarsummaan kan teesse Masrii galateeffatte. Dhaabbanni Fannoo Diimaa maanguddoota lameen qeetti deebisuuf ga'ee guddaa taphateefis galateeffatamaniiru. Baay'inni namoota Israa'el butamanii harka Hamaasiin jiran 222 ga'u Israa'el mirkaneessiteetti. BBC tu gabaase. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron ganama irraa Israa'el deemuun isaanii himame. Kaayyoon Macron garasitti malan ammoo gara boodaarra ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu waliin marii gochuuf ta'uun himameera. Dabalataanis Faransaay deeggarsa Israa'eliif qabdu agarsiisuun namoota hanga ammaa Hamaasiin qabamanii turan gadhiisuu keessatti tumsuu akkasumas walitti bu'iinsi amma jiru kun akka daran hin hammaanne gochuu akka ta'e gorsaan pireezidaantichaa Reutersitti himaniiru. Macron pireezidaantii Israa'el Isaac Herzog akkasumas paartii mormitootaarraa ammoo dursitoota kan ta'an Beenii Gaanzii fi Yaa'ir Laapid waliinis wal arguu jedhameera. Torban lama duraa erga walitti bu'iinsi baha giddu galeessaatti dhalate dureewwan biyyoota lixaa Israa'el daawwachuu itti fufaniiru. Kanaan dura pireezidaantii US Joe Biden akkasumas ministeerri muummee United Kingdom Rishi Sunak Israa'el daawwataniiru. Gabaasi kan Reutersitu.